Hi hordoftoota kiyyaa, hi my family. Baga jiraattanii har'a iddoo bashannanaa jira. Iddoo bahara Tanaafuura jedhama naannoon kuni. Waan kana bishaanirraa hojjetame jechuudha. Baay'ee tokko nama hawwata, baay'ee tokko das nama jedha. Har'a isa daawwachuufan deemaa jalqabarraa waan gaxamuraa nafaana turaa bahara akka ixaana aaru kana daawwattanii das nama jedhu halkan waan ta'eef ifaan dukkana naannoo kana baay'ee hin jiru ifaani. Baay'ee tokko das nama jedha. Haa dukkanaa'u malee bahara kan manneen nama kan cinaa jiru jidduun keessa immoo bahara dukkana waan ta'eef sirriitti mul'atu. Xiqqoo nurraa fagaata inni kun inni fagaata jechuudha baay'ee achi fagaata. Saniif kaameraa itti as kaleessee waraabamne kana fakkaata bishaan jala dhagaa jennee kana fakkaata waraab jala dhagaa jedhee waraabee bishaan jechuudha. Anillee kana fakkaadha haay isinin jedhee jira hordoftoota kiyyaa. Anis simaan bashannanaa jira. jirtu hordoftoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome shamara qabuun hundi keessan alaa fi keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii hordoftoota kiyya hedduunaaf galatoomaa warri jalqabarraa hanga ammaa na hordoftanii umrii dheeraa naaf jiraadhaa malee laayikii sheer godhaa kan haarawaa dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii seenaa maatii naaf ta'an jajjabeessa subscribe laayikii sheerii godhaatiin jajjabeessaa isiniin jedhaa. Channel kun channel keessanii na jajjabeessaa akkasitti maamila YouTube kanaa ta'a isiniin jedha. Asitti immoo iddoo ijoolleen itti taphattu asitti bishaan keessa deemanii bishaan taphataa jiranii eegasii geessinee gara manaa deebuuf deemna jechuudha. Amma akkas isiniin jedha hedduu tokko nama hawwataa iddoon bashannana laakun yeroo dhufnu jechuudha. Yeroo dhufnu kan yeroo deebisaa ganaadha kun yeroo dhufnu jechuudha. Iddoon kun asitti baay'ee tokko zahmaadha galgala deemnee jechuudha. Hedduu tokko zahmaadha. Das nama jedha asitti immoo iddoo bilbilaati. Iddoo kana bilbilatu jira jechuudha. Erga deemnee bakka deemnu san geenne jirra jechuudha. Kun asitti naannoo kanatti geenne bahara naannoo kanatti daawwannee jechuudha. Hedduu tokko das nama jedha kotta wajjin bashannannaa. ሰራተኛ ኢንዶኔሲያati amma akkana tarte kuni hajji umraa godhuuf uummanni Indoneesiyaa uummanni Filiippiin kun hedduu ta'ee dhufa. As amma iddoo bashannanaa kana geennee taa'aa jirra jechuudha. As teennee buna shaayii jennaa jechuudha. Kottaa asumaan bashannanaa buna shaayii illee hojii dhuyna. Asitti immoo baxaaxeessii asiirii bitachuuf deemaa jirra. Suuqii kana jechuudha. Suuqiin kun filafiitii jira. Asumaan ijoolleen asumaan bashannantii asumaan ijoollee ilaalaa asumaan suuqillee waa binna. Itti buhaaraa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Bakka xiqqoo nu xaffashee jennaan olii gad deemnaa jechuudha. Amma iskiriimaaf waan tokko bitannee geessinee bahara keenyatti dachaanee jechuudha. Amma jala dhagaa jennee teenna ilaalla jala dhagaa jennee waan nu barbaachisu hundaa bitannee jalatti dhagaa jennee ilaalaa jirra. Kun dukkana waan ta'eef sirriitti mul'atu bishaan isinitti mul'ataa jira.
يا بشان حرما يا مدمان بركني جت ولستون مالي في نورا قويدا نوتسوم أبدني وما لكس جت ولستون أكس جت يا بشان حرما يا مالي في نورا قويدا نوتسوم أبدني بشان بحرا كان دس نمجدا أكنت horki isaa kun akka wanta ixaana itti aarsanii bakkuura itti aarsanii jalatti akkasitti guddisanii hojjetanii bishaantu akkanatti ol horgaa jechuudha. Hedduu tokko nama hawwata. Iddoon bashannanaa deemnee bakka hedduu deemnee bakka eegasii immoo kana dasnuu jedhee bakka kana turree jechuudha. Iddoon bishaanii das nama jedha. Naannoo kana mabiraatiin sirriitti dhifuuf malee asuma mabiraatiin sirrii dhifee hedduu tokko kana caala mul'ata jechuudha. Lamaniyyuu haa ta'u kun amma xiqqoo ni mul'ata sirriitti illee mul'achuu baatu xiqqoo ni mul'ata jechuudha. Iddoo bashannanaa haala kanaan deemnee bashannannee hedduu tokko nama hawwataadha namatti tola hordoftoota kiyyaa isinillee asumaan bashannanaa itti buhaaraa kun xiqqoo as isinii dhiyeesse kaameeraan das nama jedhu hedduu tokko das nama jedha jechuudha. Osoo biratti dhagaa jedhanii ka ol horku kana jechuudha. Osoo biratti dhagaa jedhanii kana caala das nama jedha jechuudha. Amma kun fagoo yoo ilaalan das nama jedha. Waan mabiraatiin hin jiru bakka baharaa siin durallee hin jiru naannoo baharaa kana mabiraatiin sirriitti hin jedhu. Sirriitti hin ifu akkasii kun das nama jedha xiqqoo as kaleessanii kaameeraa yoo waraaban hedduu tokko nama hawwata. Iddoon bashannanaa keenya kan deemne kana fakkaata das nama jedhu suuta jedhatanii akka hin sardamne yookaan akka hin jarjarre jedheetiniin waraabee jechuudha. Hedduu tokko namatti tolaa jechuudha. Bashannannee bakka kana hunda deemnee jechuudha. Bal'aadha baay'izawee asii yoo ilaalan xiqqoo fakkaata malee baharri kuni baay'ee guddaadha jechuudha. Akkasiin dura deemnu tokko sun immoo kana caalu guddaadha jechuudha. Kunillee maashaallah guddaadha. Baay'ee guddaadha kunis bakka lamatti jira jechuudha. Sun immoo mabiraatiin jira sirriitti ni ifa. Akka kanaa muruu mabiraatiin dukkana hin taane jechuudha. Sirriitti ni ifa sun xiqqoo. Kun ammoo osoo guyyaa waraabaniifa baay'ee tokko bareeda jechuudha. Amma waan halkan ta'eef akkana jira. Garuu kana fakkaataa itti bohaaraa isiniin jedha. Wajjin bashannannee kana fakkaata. Turtiin keenya kan bahararra deemnee bashannannee sa'aatii takka moo lama turree naannoo kana jechuudha. Viidiyoo gaggabaabsee waraabee akkasii hordoftoota kiyyaa waan dhageeffattanii fi hedduu tokko naaf galatoomaa. Viidiyoon kee har'aa waa'ee bahararra bashannanaati. Haga viidiyoon kee osoo itti laayikii gochuun dagatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti asumaan kanatti bohaaraa. Haga viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti turtii gaarii hordoftoota kiyyaa. Hedduu naaf galatoomaa warri na jajjabeessaa jirtanii. Haga viidiyoo biraatiin baay.